انا ما في يلا طلعني من هون بس ابغى اطلع. طيب سوي كذا سوي كذا سوي كذا. يلا ابي رتي كاميرا رقبي رقبي nama tokko Muse bakka isin buune bakka nama tokko hin bu'an mucaa bakka Muti qabatne muti ati ابي رتي كاميرا رقبي رقبي انت مسلم صح؟ كوف الله طلعني برا بس وجهني قوي اوبسي ابليك بس قوفتو قوي كسيتي تبتنا قوفتو قوي اوبسي اتي اوبسي اتكني نمني توكيتي دبدا اتكني نمني توكيتي دبدا نو ميزان ما يسرق لوكيشن ترجيتو ريبرام يا قوفتو سلكي نمجتي كسم اتكني ناتاسا ونمني توكيتي اسيتي كلم هذا اخوي هذا اقطع هذا كلم ما في كلام. ليش ما كلم؟ انت سستر طيب ليش عم بستي اتدبدو اتدبدو قويتي تسقباي قوفتو مرحبا يا اخوي اتكني مرحبا اخوي مرحبا يعطيك العافيه عليك على فيك شلونك تمام الله يحييك. ايش مشكله ليش ما تطلع انت برا طيب ايش هذا كلام بدك منا نعم ايش بدك انت ما منا عيني قويلو وش كلام؟ ايش بدك انت منا ايش بدك ما في بدك شيء. هذا نفر اثيوبيا انا يلقى موجود شارع انا كلام انا سيم انت سستر كلام أوكي. ايش يبغى هي خوف انا يعطيه شويه مويه دخل بيت كلام ملك سلمان لو هو موجود محمد سلمان انا يذبح عشان هو ايش؟ انثى يسوس انا كلام ايش يبغى انت هي كلام موجود سيستر كلام ما في شيء. كاميرا كجنتي قبيله ابليك كبي جين هاي مالتي انا كشيكول انا من ثانية دافون طيب اخوي هلا بس بدي اطلب منك شغله لو سمحت اسلم بالي كاميرا بدك ودي على المشوار في مشوار برا طلع برا لو سمحت اخوي يعطيك العافيه الله يخليك فلوس ما في مبارك طيب يلا انا ابغى اطلع دقيقة يلا كلمتيها انا ابغى اطلع برا dhagai يلا شكرا كثير muzammil galchi dhaabbadha abdinnaasaa akka jedhe jedhan nagaama Muzammil galcha sababii مو بيها زي النجم meebee lakkeeffadhaa meebee nuti qabadhaa انت سير هذا نجيسه في ذمه بقى ذمه دي نجيسه لا لا مجتي هذا بقى مال تاتي sababii isii ايه في الدياتين na dhaggeeffadhaa adam nama tokko Muse bakka isin buune bakka nama tokko hin bu'an mucaa bakka Muti qabatne muti ati Museen waliin ta'ee seeraan deeman nan jedhaan akka kooti yaada mubaarak ilaa dhaggeeffadha. Ijoollee maal nurkaa aaru? Maal nurkaa aartu Usmeenii fi Museen? Aboo dhiifama guddaa afaan qabadheera kanas. Fixadhaa akka fixadhaa. ilaana nanti badacha arat tokko jaalattanis jibbitanis muzammiriitii fi Usmeen shira dalagaa jirtan. Ana dhugaa isinitti ma yoo dala dhabdan baya halas targaa fi waan hunda harkaa qabna akka itti fuunu nu beekaa baya yoo ajjeesu baya keessa maallaqa guurattanii akkatti shiraan gartee intala namaatti taphatuun hin jiru. namticha waliin boodee mubaarutu akkana jedhe abaloota akkana jedhe jettanii haasaa keessa hin dandeenyu jala keenya dhageessanii yoo akkin jedhe sinii ta'e sagalee tokkoon adeemnu lakki akki jettee nuun taane yootan dhiifama naa godhaatiin atti hima. walii haa gallu mee mubaarak walii haa gallu. Kanaafani. Mee namni illee nu koofnaa. An daqiiqaa takka dubbachuu barbaada. Dubbii Mahammad ati jette irratti maayikii akkam jettamee gara mudeen deeme kana deemuu karaa seeraatiin.
wallahi oolchitanii bulchitan malee ijoolleen tun shiratti erti. Qasaman billahi mammataan isaa ta'u muzammil intala gurgurataa jira. Isinin galtu dubbiin isinin beeytan. Saba wanti gagartee mooxaa milyoon ergitelleen soba kajaan sunis sirriidhaa miti. Maaki carata kana gadi dubbadde bu barbaada. Kalau bahasa orang milyon. Dubbadde bu barbaada. Carata kitira kenna. Ila dhageeffata an tokkoffaa irratti mucattiin tun obboleettiiti jedhee halkan guutuu asirra teennee waliin lafaat niin bulee akka nama dhuunfaa tokkootitti dubbadha. Sa'a ammaa kanarraa kaase galataan ooleef ittiin arrabsaa waan barbaadan jedha rakkoota kan qabu duraanuu anuma arrabsaa hirtanii ka ammaan booda namni takka maqaan handayina waa'ee mucattillee nan gaafatina ansaa ammaa kanarraa keessaa baheetiin jira karaa dandeettaniin fixadha walaa mootummaa ta'e walaa barbaaddan waraana qabattanii deemtanii loltanii bakka sanii fudhattanii hallaqa kana boodatti usmee akkana godhee usmee muzammil to'ate baasaa keessaan. Nagaatti. Ayi galatoomii rakkoon qabu. Oshi. Amma Kajedhu qoyi makii qoyi makii qoyi. Nama kuma 18 Mubaarak Rabbi Rasuuli jedhaati. Mubee qoyi nama kuma 18 teenne qoyaa sanii miti bar nama kuma 18 teenne lubbuu mucattii takkittiidha namicha Bangali wasaka harkaa fuudhuu dadhabnee asuma iyyi namoo akkam wallaahi bifa kana yoo isin mucattii tana baaftana nomaan beeku. Bifa amma jirru kana. Dara keenya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma isin nama anga kanaan teessanii namni sadii isinitti taphachuu isin ashkaraakaru ko hojii dallala suudii hin beennam ko hojjetaa turre nuti mushawara wajjiniin. Reefi ijoollee xalabaan baamnu hojii jara hin beennam. Wallaahi billaahi amantanii amanuu baattanii ijoolleen amma namichaa walii galanii jiru. Walii galanii jiru dhibbaa dhibbatti. Utuu walii galanii hin jirre seeraan deemne namichi taargaan keessa sawwarameera jedhee utuu muzammil yeroo tokkitti itti meeqa bamaa irta jedhe hamma intala utuu birrii isa kaan deebisanii deebisee fide intala kenna jechuudha. Namichi ofii qabamurra. Seera suudii hin beekna waan ta'eef. Maayii wal sabnamaa. Ajjeesuu miti qaccee hiikutuu hin danda'u obboleessoo. Inkijibinaa yaaki birrii yoo barbaadan akkanaan fudhadhaa malee maamudii nama irratti qabattu. Maakiin kun garaa isin hin nyaattu sa'aatii 24 irra malee taa'aati heddee kana. Yoo birrii barbaadan birrii isin kenna gatii dubbattanii mushawara ergitanii. Kijiba dhiisaa amma Mubaarak yaada ummata 18,000 jala jirutti yaannati jedha. Indee garama seeraan itti deema. Yoo seeraan itti deemu nettan taargaa sawwaranne qabna ijoollee muqeemni suudii keessa jirti itti ergina sawwarree hamma fuudhama namichi. Sa'aatii amma. Kanuma karaa gabaabaa. Yoo gootan karaa seeraatiin hin baasitti. Baran walumaa galatti hunna ijoolleeti ol ta'e bar namichi. maaliif jennaan? Amma dhufee riyaan ishii edda 5,000 gaafatee kennineefi nyaate. Amma ammoo 30 fidaa jechuu deema ammoo 100 fidaa deemadha. Hunna ijoolleetii ol ta'ee jira. Siigalee. Tasa hunna ijoolleetii ol hin taane ijoollee wajjiniin jira. Rabbii kiyyatti hadha rabbiin kufurii naa baleessu muda. Allahu aalam jedhaati itti dhiisaa namicha kana seeraan deema ijoolleen seeraan deema jette yoo seeraan deemne hoonu sila nuti Oromoo yoom waa fayyanna qofan jedha baraan. Wajjiniin jirti ijoollee. Nuti yoom Oromoo waa fayyanna qofa yoom waa fayyannan jedha bar. Amma deebisaa isinii kennanii bar. Ilaa. Yoo akka amma ijoolleen dubbattu taate wanni jararraa eegamu hin jiru. Gabaabdumatti. Bara akkana jaanii barqoo himee eegu takka. Akka amma muzayyin bar teenyee eegutti jirraami. Fideen waan dubbiseen dhufa. Na obsaadhaa na duuba waan takka goyinaa jee. Eegaa jirra garuu wanni inni deebi'ee maali? Jarri jajjabaadhaa jee. Michiyyoo adii baafamuu danda'an malee waan takka baasuu hin dandeessanii jeemi. Wallahi billahi. Yoo qeensa irraan kutu qeensa. Wallahi ni baasna michiyyoo na amana because nama hedduu amma booda wanni fedhe haa badu wanni fedhe haa dhufu Oromoo waraqaa qabdu kumaaf kitilaan xalayaa kee jirti taargaa san ijoollee irratti facaasati karaa seeratiin namni nama keenyaatu afduu game bakka kanatti kana taate nama kana fuudhee intaloon dhabamtee assalaamu alaikum tanuma wanni biraan jiru. Amma obboleessoo barbaade ijoollee keenyatti miti arabatti kennina obboleessoo araba shoortaa dalagu meeqa been namaa suurii keessa. Argaa makiinaa bakka maalaan dukkanatti ol baasaati hundi keessa namni kun 9,000 irratti hirmaadda. Maki targana ke wallahi sum wallahi wa ajanda bakka maalaan jirutti ol baasi. Bo milyoon ajandaa taate waan biraan taane kalaas erga amma bar suuta na no itti dhiisaa kalaas ijoollee hin cinqina usmeemne keessa baasa. Si jamir kan le keessa baasa.
maatii akka gotu ani dhimmicha Targa makina namicha bakka maalaan jirutti ol baasa. naa ergiiti ana akka Itoophiyaatti dhaqee irraa ilaa dhaggeeffadha akka Oromoota si jabeessa ana akka Itoophiyaatti dhaqee bakka biraatti jabeessa dhageessanii akka Itoophiyaatti dhaqee irraa dubbadha. Habiba bira dhaqinu iyyi taana koositti ol baasi targa mucata targa makinaadha. Xaxaa keessan dadhabe bo deemee Habiba bira Targa makinaati tonnu targa makinaati. Mube naarin garaasti qabbanaa utaa naarin. Ila yeroo asirra hojjetee ormas kadhanne inuma sagarkama sanin deebe mube. Gaataa jirte Wallahi inaarina. Wooma salphaa haganaan jiru. Wanni xiqqaan haganaan jiru. Taargaan isaa jira. Amma dhufaa. nama dhaggeeffadhaa sa'a asirra bullee nuti. Kunoo taargaa kun olaa si ergeen jira. Iyyuu seendi si godheen jira Mubaarak. jara keenya dhiifamaa wajjin an dhaqeetan akka Itoophiyaatti jechuudha mucaan Itoophiyaadha. Seera qabeettiidha paaspoortii qabdi. Maaliif na qabdan asitti isin makii asitti muddaa achitti muddina gara lamatti baa uummanni Taadaatu bakka duratti dawwalte nuu dawwali jaratti imbaasiiti. Ati amma bika bira Maamudduun barbaachise dawwaliree dawwal. Imbaasii nuu dawwal. Maal goonaa muddina nutuu kana. Nuti maal godhuu ijoollee cinqina maal godhuu ijoolleen makaraa argiti qoy walumaan ijoolleen cinqaa argitu jira. Sheer godhaa ishee. Hin jiru bar. Rozaadha baantaniisu. Meera Rozaa reetaadha. Eessattillee Shootee bira ni jira. Lookeshina yoo barbaadan korozaa hoo ta'e malee inni lookeshina sin ergu amma dubbiin mana durii bahee jira mumbe. Ammas ni erga ishee. Tolee kabajamu. Maama bayan. Jarana lookeshinii. Ittiin dabalaa jira qofa harsuun. Lookeeshinii eessaa barbaadda? Bakka keenyas. Mana miti. Lookeeshinii bakka mucattiin irraa baate san barbaadan. Bakka mucattiin irraa baate. Biifaamoo? Bakka irraa baate. Ballagamuuf. Bakka safiidha Usmee siyaa. nuyin qabdu. Ballagamuuf usmee yookiin muzayyiniin fidaa isaanii isaati. Beektani moo isin hin baasina. Yaa mubee qoo ilaali mucattiin lookeeshina bakka sadiitti ergite tokko muzammiliin bira tokko mucattii roozaa bira. Muzammiliin fidaa bakka muzammiliin fidaa kanaaf nu gargaara. Rooza irratti hin ergine. Yalla okee Maali baasaa muzammiliin fidaa. dheeressito maataa daala baate maa muzammili jinnii moo sheexaana seetan. Jamee jira guys. Maaliif jennaan taaksiidhaaf isaatu lookeeshina ganda sanii ergee achi ganda sanii fuudhee miti. Okee muzammil meetire. Shooddee illee yaa mayaaboo shooddeen illee ni qaba. Astaghfirullahi. Shoodde yoo jala jiraatti abaaboo darbadhu muzayyin kuloo muzayyin barreessaara muzayyin abaaboo darbadhu. No isaa miti bakkuni isaa miti. Muzammil abaaboo darbadhu. Shoodde atillee kunoo shoodde isa kana. No shooddeen kanaa miti. Hayyee muzammil yoo jiraatte ilili darbadhuti lookeeshina nu kannuudhaan nu gargaare please. Roza ol galchaame rozan isinii qabdi mee waame halo roza Wanti roozaan yaa Maamad. roza lookeshina miyyoon mana irraa baafamte sa WhatsApp irratti na ergi mubaarekiin fi Akkas erga jedhine. bo la hawla wala quwwata illa billah. Aadafaatee shooddee sanii waan teelegiraaman jaamiti fooloo ምናምን walitti hin qabdan silkii biraa dhibba. Fooloo wali qabnaa qoyitti sheer godha kan shooddee. Amma muzammil waan lookeeshina nuu kan natti hin fakkaatu haa because waan poolisii kun ta'an jiruuf si galee. Ka ta'aaf hin jiru Ta'uu fi baatis dunya qulqulliidha bare. Muzayyin hin jiru miti maqaan keenya inni shoodde shoodde. WhatsApp ya qabadde mee mubaarak na tolchiisa. Qoyaa ustaad qoyaa muzayyin dhufeera. Muzayyin. Usmeetti yookiin immoo ana irratti intanaan argi lookeeshinii mucaalee dargatte qofa. Habibi an qaata silkii jijjiire an jazaa isinii oole isin naqalchiisuuf deemaa jirtanii kuteeraani mootummaa na ergi jedhaani lookeeshina isii ana isin sale kuteeraan gaara kiyya Deem.
ሰው ያጣ ምን እንትን ብሎ ይሄዳል ጃን አየ ስድቡ ማል ያረብኒ ማልቱ ፊደሜ አማ ጀዛን ኩኒ ኦበሌቲ ተኛ ተኪ ሚጮንቶ ኢልሞ ሀለተኛ ሶንተይ ኦሮሙማ ወሊቀምና ኑንዳፉ ዋንሲ ኑታቱፍ ሲፍታቲ ዱማቴ በኑንዳፉ ወልቂጣ ሚጭዮን ኤኙፍ ኢልሞ ሀዳታቲ ኤኙፍ ኢልሞ አባታቲ ኤኙፍ ኢልሞ አባ ቢዴናታቲ ኑንዳፉ ወልቂጣ ካም ይሪ በደምኔ asirratti bulle hundaafu wal qixa isini gale maaki na waata kosittima me os megista qosi yo khara inni baasun hinjirre miciyyon haadutu akuma lubbu maaki ine mubarak ilaakan godu qabani beekano muzayyina arse jira dhageeffadha dubbii irra qaqqabuun hin barbaachisu waan barbaadan feetan na yoo na arrabstamani waan maaki obsime way dhageeffadha amma dubbilan wali mariyatan amma yoosla wali mariyane inille rakorambu isinille rakorambu tu jechu sigale oso mariyane ka polisi itti finnu taatelle wallahi akka inni rakorambu netti deema jiramu tu arra polisa fidulle nu wali mariyadduti oso ati rakon siran gain wali finna da kayecha jiru garu inni harkanu darba jira guys micoontu amma maal achi taa jirti rabbitu beek sinigale dubbi dhuga oso arkitani maqunille bareeda miti bar Hai, araba maltu fide. Nuti ama beekuma callisa jirra. Nde? Incallisina reporting polisi bira bajiru mucayyoon tokko duuteetti jedhamaa jira. Maakii laa dhaggeeffadha zeema kolan dubbaddaa carraa maatii na mucayyoo kanatu miidhaa mucayyoon tokko duutee ajjeefamtee qatanteetti jedhamaa jira jedhani. Kanaafan lookeeshinii barbaade. Mucaan tokko duutee qatanteetti jedhamaa jira isii ta'uu mala mubaarik maallaan jedhe jira. Asaadii isaa wagabaa dhiqan jiraamee qabadhu. Lakkoofsa kiyya qabadhu meenaan siife erga. Du'a sagal. Keessaan ergii fi Muhammad Mubaarak meeqoo waan akkanaallee uummata facaasu. Muhammad lakkoofsa keessan ergi inni keessan na ergiten dalagu namichaafis keessan ergi. Lammaafii. Jamsi walloo kajuu tokko sol galchaati wajjin wacinaa galas. Amma eega garasi murteessaa. Bartana ajaa'ibaa jiru. Namuma tokkicha nama 27 as jiru 6 as jiru kana keessa. Nama tokkicha qonna gara dalagu dhabnee Muzammil illee ol bahee akka barbaadetti nu hunda raggatee gabbu'e. Ila amma waan ta'uu qabu maakii. Si dubbisee jira WhatsApp Itoophiyaatiin dafii na qaqqabsi. Dogoggoroonni dabran. Mubaarak. Haa qabatee biyya galchu kalaas. Ergeen jira. Bee walaa dhageenyu jala. Ila dogoggorri duraan dabre sababaan dubbatin amma ka jiru amma akka lubbuun isii rakkoo irra hin buune hanga danda'ame warri karaa imbaasii beektanis warri magaalaa sanitti dhiyaatanis riippoortii kana poolisii biraan akka ga'u irratti hojjechuudha hanga danda'ametti jecha biyyi Mubaarak naddaawwalanii biyyi addaan fagoodha warri wanni san jirtanii isteetii san jirtanii warri magaalaa san jirtanii riippoortii akka bira ga'u godha. Kadabre dogoggora hedduu jira sanirraa haasa'uu nama faayidaa takka illee hin qabu. Asirraa amma waan biraa olii gad oofuun takka illee faayidaa isiillee hin fayyadu nullee hin fayyadu. Amma wanni nu fayyadu biyya galtee kaanii osoo hin taane dafanii riippoortii poolisii bira yoo godhudha. Kanuma natti fakkaata. Ijoolleen teettee nu wajji mari'achaa jirtu harka qabaatte qabaachuu dhabde wanni godhu hin jiru jecha. Nama san namni biraa beekee itti dabree ofiin haasofsiisu jecha. Kanaafuu furmaanni jiru karaa seeraatti gabaasa kana dafanii galchuudha. በቃ ገኝ ሴራን ጋጅራ በረመድመት ይበርካላስ የምንምት ማለት ነው ሙባረክ ቢልቢሊ በቃ አገልቱ ብየት ገሉ ወያፊ ይሄን ሎኬሽን አርገ ዴር ገላፊ ኦብሳ ሲጀመር ሰገሌን ሳሞ ማኪ ሰገሌን በቃ ነብረ ጌሴቲ ፉዴራ ማፊ ሙሽኪላ የሮኒ ጀዴ ሃሰው ሰነ ሲሞ ሰገሌን እንጅራ ባይዘዌ
Sigalee namtichichi yoo barbaachisaa ta'e. Oromoo wal sodaatti bara harka walirra qabdisni galee. Dhugaa walii himuu dhiisnee harka walirra qabaa jira. هو شايب وربنا مبارك مال قرآن جرتا مباركين درت ما جزء مجري بك الرابع يعني بك مجتين الرابات في تارجانا ميشاغا فتان كني ينجد يعني مباركي تقوي نانجد مالي سلا دبينا كان إيرت يوتا نقدر تبانو باني هذا قدر تبانو باني إيه خامة بر إسموج أنو تبر أما جا لمينو جولمتين يا مري جولمتين يا برما سيالي حركة ولا روان كمان لا تنبا فد يدي برموزة من ركو إيه بورسا كبت يبي بر مش يو سواقني فود إني بورسا كبت يبي جرا dubartiin achitti namni qabee jira inni boorsaa fannifatee kutee jira arnoo arrabsee argitanii jirtan isin hundinuu بتاتنين عرب سعودي ما إن شاء الله عرب ليبيا سنيمتي إنا قرتن ويتين تنوان تاتو قرو إتقافة متى ورا جدا تسلي الباقي نقولين كزنقوت ورا بمرقة جرا كايسين سيرا نكنا قوتو دلنتن سيرا كارغا سني مزمير سكتنا كسكبار أسرنا ورا نتبقى بالله حبيبة سنو يومو تنرهار كديب هاتي باتي أفوت هذا باتي فودا يو اسم مجتي تنفودا خلاص أنا اللي كانوا يجي كلا تشوف برات باتي مزمير أوي بابا مزمير واو هنكانينو يلم بري يلم هنكانينو مالك ومانتي وان براتي متخاكنا والله مجدي الدنيا كانت تدجي في سامي تولد تقبط مالي حوالا نبوس سيفتن وصو أرجنو إيه هاي وصو أكنت أرجنو حوالا هنبوفنو مجدين سعودي دمالي ليبيان جرتو حوالا هنبوفنو مليانا شن مالك ما بوي هنجرو وانو مان رفسون قدادو فو مالي حوالا هنبوفنو وصو أرجنو هاي كوما شان أكنا نورا قداني أجي لفقاني أمالي كبرا في داء على الرغورمي خنمو يلم ميجي يوم قبمتي إثيوبيا قالتي بيا بربادي راومني أورومو نصر ولي كبه خرا بربادو سي جيسنا أمته يوم مال هركا ولي رقا بودسا رب ما جدا بوليس دوغلا ربي جدا بوليس دوغلا ربي جداتي محمد أجيفدا سواقني لبونا ماتي الدربارة إمرجنسي جدا دولا لبونا ماتي الدربارة إمرجنسي دا ديمون انتاتو والله دوغر على هكذا أنا ما أبان فدي وانا قد نجرا يوم عرب سني أبان فدي نا أبو ديسي الربا كذا داما نجرا دجاما نجرا نيمتي وان براتي لبونا ماتي الدربارة جداتي بوليس دولا ربي جداتي لبونا ماتي الدربارة تارجا كنا كراك بابودة ديمن جراتي دولا ربي جراتي
እንዴ ማሊፍ ወልሶም ነሰ ቃልቺ ማለቀ በርባዴ ይፋይፈቲ ማለቀ በቃ ዋን ደንደኝ ወልጉራ ምጭዮን አፍቱ ማለቀ ባስና ምናምን ቷፊ ገሩ ዱራ ታውን ቀቦከኒ ኩመሸን ከፈለ ጅራበር ኩመሸን ከፈለ ኩመሸን ኦሶበር አንቀነ በርባዴ ጅራ ጀደሜ ዱበተለ ዋን ተካበር hinjaramne bar hanqana gaalichi barbaade gana dhaqalaalame mazaaja yoo barbaachisaa ta'e riyaala kuma 20 jedhanii jechuudha bar mazaaja bar itti dhuganii itti ilaalanii maallaqa na gaafate hin jenne amma inni isin gane ግን qaalichi akka laalutti maallaqa barbaade waan an barbaadu kennitanii jechuun malee maal kenninaa urde waan an barbaadu kennitanii jedhee bar muzammil waan an barbaadu kennanii waan biraati miti ergaayis dhugaa horii himunaami خلاص مبارك دولا جرتا مو كم نوتي مخان يوكين نما بربانا نما شانغوليتي تاني بر نما شانغوليتي تاني يا وليد ابو نقبو والله وادي سنجره Ayyee. obboleessa namichaa wajjin haasofne namichi immoo waan barbaadde obboleessa nu gaafadhuuti mucattiin akka achi nu baatu barbaannaa jennaanin kalaasoma takka amshiri rakkoon qabu ani attan qaaman bira deemetiniin naa obsaa yeroo muraasa fi jedhe hanga finnee dhufne tokko kanuma. Ayyee galatooma usmee keenya waan jiru ergaa namichi akkas jee nuti ka barbaannu nama keenya baafachuu. Ergaa namichi akkas jee nuti ka barbaannu nama keenya baafachuu. Ergaa namichi akkas jee nuti ka barbaannu nama keenya baafachuu. Dhiirri keenya miidhaan irra ga'urra jira malee shamarri keenya ofii nama kennine gaafa miidhamtu maqaan badurra mataan badu wayya ergaa karaa saniin deeme wanni godhamu hin jiru yoo kadidu taate mucaa keenya kararraa maffannee karama sanii karaani ergaa isaan karaa saniin deeman obboleessanii kabajanii itti deddeebi'aati waan irra geessan san hagasuma. Thank you so much. Okay, nuti warri as jirtan hundi keessanuu sabaraatuma nu eegaa. Dhugaan galgala galtettanii warri immoo waan biraa isintu akkana godhaa jira hattoota jettanillee san isinumaaf irratti dhagata waan jenne usmee keenya amma komii fi wal komatuun keenya baga waliin jenne arraba ummata maalirra kaa'atuuf miti dhageeffadha waan dandeenyu nu obsaa isiniin jenne asitti isinimaa irra waan irra geenne isinimaa jirraati nuti immoo namicha achi waan barbaadde nu gaafadhu jennee kadhataa jirra waan ta'eef hanga sanii nu obsaa isiniin jenne hawaasa ayitaa'u kunillee mucatti matanaaf jecha dhiphatee ayitaa'u jira waan ta'eef so kanaafi malee waan biraati miti kaarraba keessanii immoo waan barbaadan jedha hattuu mitiiti inshaallah sa'a 24 yoon arrabsitanii jettan nuti kanaaf jecha wanni obboleettii ta'e immoo erga itti seenne akka dhiiraa itti seenne waan dandeenyu immoo hanga lubbuun keenya baatutti goone achii baafne malee hin dhiifnu karaa danda'ame kamiyyuu akka isin warra keenya taanan isin arrabsine keenya taanan sin abdanne keenya taanan kalee isinitti erga anu wayin eda jira wayin sin bira jira akka dhiiratti wayitti seentanii akka dhiiratti waa keessaa ba'u isin komannuus isin arrabsinuus dirqamaan an qabu qabda dirqama ati qabduu namnis qaba namichi ofirraa hin kennaa jennaan irraa nuu fuudhuudha barbaadna dhufuusii barbaadna waan ta'eef atis ba'uusii barbaaddanis ba'uusiin barbaada warri hamoommatu kunis taa'aa bulee taa'aa olee beeka an amma dhufee sagaleen xiyya jajjabdu malee dida obboleessi keenya kan ittiin nu erge sun dhadhaba isa jalaa maffannee qaama seeratiin itti deemudha jechuun isaanuu beeku seera biyyata. Muzammil as deebi'aa jiraami? Usmee. Muzammil deebi'aat ni jira shabakaa muzammillee jeeqat ni jira bar muzammil haasa'e namichillee bar nu obsaa jedhe obboleessatti haasa'e nama obboleessi immoo ani immoo nu qaamanuu bira deemaa jedhe waan barbaade nu gaafadhu jenneen obboleessa mucatti marachinuu akka nu baatu barbaanna hayyee amshirii natti dhiisaa jedheetti ni jira waan ta'eef hangam si obsina jennaanin xiqqoo naa obsaa jedhe. Ni obsina rakkoon qabu ni obsina dhiisaame amma warri tasgabbaa osmeet immoo koomentii namaa haasaa namaa hin ilaalinii kaleessas immoo beektaa akka halkan guutuu iddoo kana mijayyoon kunillee halkan guutuu akkatti mana ishii bante nunillee gastii keessa kaawwannee rafne an amma gara ganama dadhabee nan rafe an gastii keessa kaawwadhee ganama hoggaan ka'uun argeen dhugaa rabbi kanaafiyyuu obsa goraddaa warri koomentii immoo rabbi sinuume sodaadhaa maaloodhaan jedhina dura mucaanaa baatu
waan barbaades yoo ta'e sanaan booddeetti deebina waan ta'eef so maakiidhaan immoo warri keessaa qabdan keekii birthday kennaafi guys guyyaa dhaloota ishiiti halkan teechisaa bullee dhugaa rabbila halkan teechisaa bullee ganama kanallee ammallee akkanadha so marti keessan fooloo gochuudhaan baga dhalatte jedhaanii keekii giiftii keekii yoo qabaattan immoo marti keessan iyyuu kennaafi ishii warri qabdan qofti warri qabne immoo dirqama miti baga dhalatte jedhaan azalatti khalas ammasitti immoo hin eegna nuti bakka waan biraa dhiisa amma warri kaan immoo du'aayii godha amantaa kamiin amantaa keessan mataa keessaniitiin du'aayii godha baga dhalatte obboleessa ka'ee deema usme obboleessi bar nu kadhadhu jennaan nu gaafadhu jennaan qaamanuu bira isinii deemaa jedhan obboleessi qaamanuu qaalichi sijjammar buloo godhee obboleessaan kadhatu maaltu barbaachisa maallaqa fudhateeti waan kana godhu jiru namichi bar aaree hin lolaa bar ummanni kijibaadha taraa meeqana kijibanii halkan illee achi halkan guutuu deemsaan bulchanii ilmoo namaa maal godhu deema shawara dalagaa mi hojii isaa dalagaa bar maal godhu mucayyoo bar mana galchee ijoollee wajjin mana jirti jedhamu mucayyoo mana kaayee bar ijoollee fi jaartii bira usme wallahi mee dubbii sana gallaan mee waan fakkaatu si fakkaata mee amma rabbistu adduti sila maal lullee bar maakii qaama bira jiraannee hin beeknu akkam godhuu dandeenya sila bar waan namichi achi jarri afaan keessaa hin dhuntumanii sila maal gochuu dandeenya mee fakkeenya nu qaama bira jiraannee yookiin mujatti inni bira jiraannee hin beeknu gana gawwaa mititi maal taatan sa usme wallahi maal taatan amma gana obboleessi deemaa silkii waan inni sun jaraan kaasneef obboleessa irraan dubbisaa jirtan maal jechuun mashawaaraa mi dalagaa isaatii mi qaalichi silkii I don't know wallahi chala qabne maaki dura maal godhamne otoo atiin dhufin dura roozaa wajjin walitti dubbatanii dhaqee ishi yeroo takka dubbadhu dhifama wajjin elaa maaki birri dabala mucaanii dura muzammili roozaatti bilbilee ka'eeti roozaa akkasiidha birri yoo dabaltan malee hin fidu jedhee jennaani dhugaa barbaadaa jiru maallaqa barbaadde hin kafallaa miciyyoo nuu kannii akka jennu barbaada shufeerri amma immoo hin aarega biloon qabsiisna malee hawaalaa hin goonu liibiyaa way jirra akkam beektaa maaki akkam beektaa wanta kanarratti guys ammas biratti akka maallaqa laal bakka rifannee oromoo gizee hedduu bikuma hundattu addu oromoo biyyuma arabaa kana keessattu araba sodaata keessa waan qabdu gurgufatte jechuu yoo kiraa manaatis idahan maal taan wallalu oromoo siifu akkas isin siifu dhagayaartaa yaa nuti osoo namicha harkaa qabnu mucaa kennaaf rakkanne malee wannummaan namichi hawaalaa nu gaafatuuf jirra nuti 500 kan falle 300 kan fallee fi hin kan falla jenne amma ammoo deebinee 1 miliyoona takka kan falla maa liibii abbadde mujattiin teen akkam beektaa waan ofii waan xalabaadha baduu kanarratti egaa ka waan hin beekurraa yookiin immoo waan maallaqa no dhayi waan akkasii jedha waan akkasii jalaadha hiti waan akkasii jalaadha hiti muzammil bicha waan ol deebi'uun eegaa isin cadhisaati muzammiliin qofa eegaa waan akkasii jala xalabaa nama hedduudha baafnee jira Maamad ammallee waan takka dubbatina muzammil haa deebi'u inuma usaa dhiisa eegaa waan takka dubbatina ammas yaa cadhisa warri ala jirtan ammoo yoo dandeettan taaptaaf qophii waan isinitti fakkaate yaada keessan dhageeffata hundi keessanuyyuu ufumaa itti gaafatamta waan ta'eef alba'aa waan isinitti fakkaate haga dandeettan gannaqa hundi keessanuu waa takka rakkoo takka hin qabu haasaya yaada keessan maamad haasayatillee minum shigiree lam rakkoon qabu albaan egeessine ofii fiddaniiti isinumaa itti gaafatama jechuun akkamisaa shabaata kana kana dhiisa bakka khalas bagzaaber dhiisa ammantini deddeebisuu dhiisaati amma hin eegnaa rakkoon qabu elamaaki maal siin jechuun barbaade beektaani fakkeenyaaf namichi kun mishwaara kaleessa fide miti har'as immoo namni tokko kaleessa bakka akkanaatti erga jedhamee dhugaa dubbachuuf bakka sanarraa seentimeetira takka yoo ta'e itti dabalatee geessuuf mirga qaba maaliif tokkoffaa gaafa xalabaa fiduu dhaquun riskii guddaa qaba si galee haa ta'u malee garuu namtichi kun akka namummaatti birrii hamma kana si galee amma kanan barbaada akkasittiin dhamma'ee tanatti naa dabala yoo jedhe si fudhisi okay nanni isaan garuu waan natti fakkaateen sinitti dubbadha inna nami okay
الله المستعان. Maakisha, assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtu akkam isinun diru? Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbi, nu hamil keessu Rabbi nu abaasu mucayyo. Waan gutte wallahi. Wanti akka kaleerraa aga tokko tokko isinum argaarra. Xiqqoo kaarraa kun nama cinqaayyuu isinis seenuufillee hin turre garuu hedduu nama cinqaa. Haa ta'u amma mee obsaa xiqqoo usmee fi muzammililleeni dafaa gara tokkotti mataa hidhaa yoo dadhabdanis uummata hin dadhabne jedha. Waan tokko achi kurtii godha sa'aatiitti godhaati. Mallaqa agafeetee nu gaafadhu sana osoo hin taane agata kiiloomeetiriin sitti dabalame sanii wanta seerri kiiloomeetirii 200 san sii dabalchisu sii daballa. Mucayyoo achi geessi jedhaan itti himaa yoo dide ammoo deebii ofirraa uummata deebisaa dubbii kana olii gadi hin marina amma. Kanuma jechuu barbaada gabaabseetii. Hangasii ammoo warri as keessa jirru yaada garaagaraa kaasnee olii gadi dubbii barcuurra obsaan osoo inni irra wayya natti fakkaata. Akkana ayyabsira taate obsaan inaabsira. Jiraan obsaan asbuullee Ini turkina darbate. Ana maali rajiruti? Nanjira ammayyu. Injirtu. Kajiraachuu Mubarak godhaa jirta Mubarak har'a guyyaan jimaadha. Yoo jiraattes jiraachuu baattes maan nu goota. Guys, sagalee kee waraabbateera haadha baate sagalee kee waraabbateera. Hiriinni rakkoora qabdanis ni aadaa. Sagalee kee amma naan jette sana waraabbateera. Hiriinni Mubarakin rakkoora qabdan. Rabtan. Warri fooloo warra gastii rakkootan anallee gurguran galchitan galatoomaa wallahi. I respect you. Big love and the big respect. Al tokko faranjiin join godhanii nu jala sila si afaan ingiliffaan beektan faranjootatti mi. Al tokko dhiifamaa wajjin. All faranj. Ustaz man babbayan dhiifamaa arabbifa beekuu faranjannaa beekuun tokko miti nuti qabadha. Nurra. Koppeling godha jala keenya. Amma ni nuti koppelingii kuma 50 galcha. Jaana haga dandeettaniin mana push godhaa akka wannoo hin taane jechuudha. Baaraaliin mana nu jala gadi hin buune koppelinkii godhaa. Warra gastii irraa kanneen maala akkasuma eebbisaa fa'a jechuudha. Dasii fooloo godhaan guys. Baalee fa'a. Gifti keekii immoo maakiidhaa kennaa fi birthday shiti happy birthday baga dhalatteedhaani. Iluu galchaame. Iluu abaaboo darbadhu. Iluu meeti. Deeba yookiin Galchee namaa baaftan iluu. harkaan deemaadhaan isiniin jee. Lahi guys halkanillee akkasitti haa bultee baga dhalatteedhaani. Osoo yoo tana mana nama biraa taate yoo tana qaata leenci gadi roobe iluun meeti iluu ababaa darbii. Waan takka maa inni gaahis ililii qofa darbaa jirtan. Wallahi keessaan qabu maakii koo maaliin godhan wayii. Yookaan ammoo kiisna godhi iluu. Diina baay'ee qabaa kiisna godhi. Maakiidhaa birthday kennaafi guys. Sababa keessatti keekan darbitan. Keeki jennaan keekii gudii takka takka. Salaamu alaikum hadafaatee maakii ta'an jiru na ajaa'ibeetu waan dubbachuu barbaade. Akkamii manni kee kabajaan qabu mooditara nama kennite osi galchanii ufuma agarsiibuusan sanuma jechuu barbaade. Nama agarsiibuse? Nama jechuun seenu iyyuu hin feene mubaaraktu nagal keessa kan teessin nagan nabuusan ajandaa keesseen hin barbaadu. Wali aarraa jechuu barbaade wali kalooyina wal kabajna mana kee niizaamatti godha harree maran mooditara kennite harreen asii gad dhiittee wanni nabuuftuu hin jiru jechuu barbaade galatoomi. Simmu fadheerani wayi. Sorry. Elu koni torki tamu normal elu. No, le torki wallahi naman nabuus. Harre gurra lama qabdu mooditara kennite mana kee qabachiisa. Maakii koo miskiinaati dhuguma mooditara nama hundatti kennishi makii. Nama hundaaf hin kaine mooditara sababa michiyyoo tanaati nama beene hunda mooditara kanne malee. Wallahi ani mana seenu ajandaalee irraan barbaadu seenu bulleen barbaadu. Moodi mubaaraktu nagalchee garuu yoo wal qabne gaarii jechuu barbaade. Sorry iluu kenna sorry bibi. Dhiifama garuu ani mooditara si galee warra nama biraattu malee ijoollee mana khiyyaa. Sorry. Dhiifama yaaboo. warra jalanii tanii mubaaraktu buuseettanu rabbiin bismillaahi irrahmaan darajaa keessan irraa isin buusu aamin bal qoy du'aa eeggadha
Amin bal. Dhiisi usmeeti. Anatu galchesi maalifan buusan don qooro ilma namaa tokko buusuwan. Nama si buuse. Qoy moodeetara hunda keessan irraa. Amma hoo eenyutu buuse? Hunda keessanuu isin irraan kaasaa. Ana galchee. No, makin tawfiiqi hujaan jofte maal argatte? Kun musammilii miti bargaa fi akkaawuntiidha maal taatan? Moodeetara fiyyaa. Fake akkaawuntiidha bar kun mucaa miti. Namni hedduufiin moodeetara edda kan isin galee bikoos. Maakii keekii dhibba tokko kaayachirra. Abaluu nagarree abaluu nagalchaa gisee jaan. Live goonii la keekii nuu kaayime. Dhiifama Amma hojii. inni namaa buusee moo ofii? La waa'ee moje maayikii Ofumaa aanaa bu'ee duraayyuu na harkisan malee ana ajandaa keessa galuun feene na harkisanii leeshna darbanii jedhe. Yoo illuu hubadhu haa nama kana amma wallahi mana moodeetara kiyya nama kabajaa qabu qaba. Eda sabab miiciyyoo nama arkuu turre anaatu nama siif galcha anaa kan naan jenna hoo Muhammad Bayaanuu amma moodeetara mana kiyyatti. Gan wanti moodeetara ta'eef dirqama waan ta'e namni biraan kuteen siin jedhu obboleetti ergee daadii nama hin galchineera maayikii. Amma maqii Muhammad maal godhee akkana jettaan miskiina rabbi jedhee asuma taa'aa jiraanni. Dhaggeeffadhaa. Nama maatiin nama hedduu fin eda moodeetara kanne si galee warra faamilii kiyyan ta'in dirqaman miiciyyoo lubbuu baraaruu qabna jeeti sini galee. Kanaafuu ani illuun akkanaa haaruun barbaadu sini galee ani just obboleessa kiyya waan ta'eef. Aara ijateen na iluun Bayaani nama buusu garuu ija babaasee waan hin gidabatti kennisiisa malee. Ilaa hin gara ilaa bo'aani iloo namni hangaa kiyya jaalatu hin jiru wallahi iloo baay'een jaalatu. Nama baaftee hin jenne ija babaafte ija babaafteeti waan hin kennisiifta malee. Ati nama baafte. Ija baroo mubarak akkasin jedhiniini maal jechuudha sila. Sanii miti bari ejji Muhammad Bayaan warningii kenna. Eda galgala kareereetaa warningii nip. Bube isa sile jammarteetti fufati keekii achi kaa'ee dhiiniiti Keekii dhibba guuchisiisi. tokko nuu kaa'e makii. Wallahi summa wallahi keekii makii hadhan guutamne taanaan jechuudha. Warra jala deemtanii keessa hin argitan yoo dubbayyu taa'e laa yookiin hin argina. Akkamitti makiitti dhungoo argitu. Aboon fedhu keekuma keessanuu narraa dhisaa. Dubbumataan narraa fixaati narraa deemaan rafuu fedha riba dadhabe ani. Makichoo. Wallahi naartu akka dhisirraa fokkisu. Anaaboo gabbee bashannanuu barbaada ture wallahi laazima ijoollee hojii filoogiraama qabaachuu ture rabbi yaa'u gizee waa namatti dhufte marii wayi marii ama gizee rakkoo namatti dhufte. Akkuma taphatu hojii waan kana ilaalaa. Si jaallannaa. Sadee taa'u jira kan gana dabaree bar. Si jaallannaa bar. Obboleetti keenya. Amma sun dabaree rakkoon qabu qoy mee moo. Obboleen ishee godhaati muzammil rabbiin soraadhaa Guys, gara. taap taap godha mana shi. Rabbiin soraadhaa girgirii jibbineera nuraa fixaa dhimma kana. Muzammil nuu kottu. Muzammil ishee godhaa. Mucaan isa boqottu. This is rest time for Maki. Rest time. Understand me? Barak no. Makkuush amshir dadhabbiin ta'e tana rabbiin lafan balleessin malee. Nama hundatti himamu ingiliffaan dubbatamu wanta kana. Understanding maali himee usiyati nurra. Fiima suman tamaarre fiima sonno Oromoo walitti qabamtanii cammaqamtanii amma addunyaa tokko hin geessanu. Nurran deemee yaa obboleessa kee. Afaan qabnettanii amma duraattu. Urga jinniin beera afurii siseeniiti fayyaan qabdu mee usi. Wallahi summa wallahi sin jaalladha tokkicha koo maaloo koo adabaat hin niftamu hin niftu sagalee waraabe. Astaghfirullah. Sedimma lubbuutti osonna. Taap godha koppii linkii godhame. Ani ka jedhu warri mana kanaa warra gastii irra fooloon godhu mana taap hin godhu. Biiftuu kiisna godhimee atummaan illee taatu. Karena desden barini kuma lamanga kuma tokko dhibba torba wayira anamma jaallatte funyaan keessan qabee taphale jaallatte miti kan fooloon godhan ofii jettan voiceless jechuun ijoollee sagalee hin qabneef sagalee kan ta'u jechuudha. Ofii jettu fooloon godhadhu rakkoon qabu. I understand you. Garuu desden barin kuma lama guutaa warra gastiira jiran meemee hidhuu kana irraa cufaame. Garaa kaasaa amma godhadhu. Maala lakkoofsa isaa kaleessa irraa jijjiiraa jennee chaalenjii itti kenninee dadhabne uummata akkana rabbi nan galche. Desden barin amma kuma lama galcha jabaadhaa. Desden bar kuma lama galle warra sira jiran please fooloo godhaa.